hattuudhaan sin jedha bakka afaan Oromooti. Gese waan fidde malee ajandaa kana hin gadhiisu jechuudha. Amma gaafa gadi ba'anii waan Abdii Raggaasaan dhandhamanutti hattuunis inni achisiises inni waliin nyaates hattuudha nu biratti. Wanni Abdii Raggaasaa qofaan hattuu jedhamuuf hin jiru jechuudha. Warri birrii Abdii Raggaasaa sagalee qoy Haydarfaan gaafa sana nu waliin ture yoo Mubaarak asli dhaaba birrii 300 irraa nyaadheen jira maan jedhin. Ati 300 nyaatte Haydar yoo xiqqaate nama 30tu mucaa kanaa sagalee ta'e 300 yoo nyaatan birrii meeqa itti baay'ifte taate. Maaliif keessa irraa qallasuu dhiiftan gaafa sana? Dhugaan akkasi. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam. Haydarii sataraa abaluu sataraa jechuun keessan waa biraa nutti fakkeessee jechuudha. Namni birrii Abdii Raggaasaa irraa nyaate hundi yoo Abdii Raggaasaa hattuu ta'e warri birrii irraa nyaatan hundi jala hattuudha. Ishii immoo Haydar Abdii bilisummaa ajjala jirta. Erga birrii irraa nyaatte 300 tokkoffaa gaafa odiitiin godhamu 300 nyaadheera maan jedhin maaliif atoo waa'ee birrichaa duraan beektaa magadi baaftee saaxilin har'a maal irratti wal loltanii birrii dabaluu didee nama jechisiisuu ijoollee. Warrumti birrii wajjin guuraa ture abbaa barbaade ta'u sheeka ta'u qeesee ta'u birrii irratti wal lolanii nama jechisiisuu hin jechisiisuu mee qabadhaabe mee ilaalaa gadi taate. Ergasii maaliifin birrii irratti wal lolamuun shakkiin qabu. Erga Abdii Raggaasaa hattuudha jedhame an akka Mubaarakitti warri birrii wajjin nyaate warri birrii irraa nyaate hundi hattuudhaan jedhan gara kooti. Ati akka feetetti hikkadhu. Bilookii ittiin fakkiyyaa koo yoo hunde mooditara sirraan fuudhu sirraa. An nama bilookuu yoo darge mooditara irraan fuudhuwan. Warri kaan immoo hundi keessan wala biqiltuu wala jinni wallaahi hadha isin irraa buuna. Bilookoon isin jedhe humnaan bulchine miidiyaa kana fedhaanii miti. Kan bilookaa kan dhahaa kan madalaa wallaahi isin irraan fuudha. Bilookoon warra ijaaramee dhageesse ijaaramanii kashlabboonni miidiyaa kanarraa sheeka fakkaatanii ta'anii amma maal jedhamu. Sataruu wayyaa Abdiitti nimnaa Abdii Raggaasaatti nimnaa sataruu wayyaa Haydariin maal sataruudha? Maal satartaa? Abdii Raggaasaa isa islaamummaa keessatti hin dhalanne iyyuu sataruu dhiiftanii gadi yeroo inni gadi ba'u calliftanii ilaaltanii hoo Haydar maaliif satarama? Wallaahi yoo rabbiin sheeka birrii irraa nyaate qabaate Abdii Raggaasaa natti kenninaan sa'aatii 24 sadarkaa addeen irraa haasa'aa jechuudha. Sa'aatii 24 irraa haasa'aa jechuudha. Warri immoo dhimma geessitanii akka ustaad nama jedhan Haydar yoo akka carraa dhimmicha geessitee gandatti galchita ta'e dubbii si jalaa bada. Haqni kee si jalaa bada. Hattuun dhaqee gandatti dhaqotu malee ati dhimma kee gandatti hin galchin obboleessa koo. Dhimmi kee dhimma gandaatii miti birrii keessaa qabna. An birriin keessaa qaba. Yoo hattuun dhaqee ganda jala galeeyyuu ganda jalaa fuunee hattuudha jennee saaxillaa jechuudha. Hattuudha bakka. Mucaarraa birrii fuudhaa 300 mata mataatti fuudhaa. Deebitanii immoo itti duulaa itti duulchisaa. Deebitanii man satara muuminan lakkii sataramu tokkitti hin jiru. Man sataraa gaafa sanan qaraane ati. Obbo Dabbal politics. Bubbee ani dhimma kana osoo dhimma kana dubbanne dura yaada kiyyaa waan inni itti amane waan na dhagahamu waan inni xiinxalee waan inni informationallee qabu iftahee dubbachuudhaaf firiidamiin jira gaafilee. Dhibbatti amma ati mana kootti nama raabsitu waan ta'eef amma arrabni jiraannetti firiidamii waan maqa balleessee kan taane Dabbal koos hin jaalladhan beekta. Okay, maqa balleessuu qofaa miti waan inni dubbadhuuf ragaan kan ragaa kanaan deema ragaa qabaa risiidii qabaa isammoo bal'ifnee asitti haasa'uu dandeenya. Ta dura waa'ee Abdii Raggaasaatiif waa'ee ijoollee Raggaasaa walumaa galatti ijoollee Raggaasaa abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba. Abbaan barbaade mormu shabakaan keessirri jira garuu naqa qabu jira na fakkaata. Sirrii jira. Okay, waa'ee ijoollee Raggaasaadhaa eenyuun mormuu danda'a eenyuun deeggaruu danda'a inni mirga isaati.
arraamiti haleessa qaqqabnee dubbachaa turre yeroo ammaan tanaatti amantaan siyaasa ta'ee jira amantaan siistama nagadaa ta'ee jira amantaan dallaalummaa karaa qaxxaamuraatiin ittiin tujjaaramanii jennee fidoo araba turre gaafa murtii guutuun faana kana yoo murtii guutuun faana ijoolleen arrabsaa turte yoo agartee jiraatte ani mataan kiyya warra yaada san deeggaraa ture haa ta'u gaa akkuma ta'ee amantatti seenan jaanii osoon baratiin lallabuu ture khutbaa godhuu bakka sheekaadha waa'ee duu ture sokkee rakkoo mitiin abdiin achi booda dhufee fayyaa dhabee fayyadama abdii san sababa godhachuudhaan maalleen guuran maallaqa abdii raggaasaatiif guurame san abbummaadhaan karrabane riqicha ta'e ceesisee ummata keenya keessa hagalche هيدر أبدي بالسمات هيدر أبدي بالسمات لا إذا أنا ورسوم قاري مثلا هيدر أبدي بالسمة ما لا تدير الجسد غابت صوب إلى سيدنا أبد ناتي دبل أوكي سوكي سرقوك بوسي قطع متوم منو بتونا بور مدندا بأول بجمع راجزي أول مرة نمني غرغار سي أكاب دير الجسد برباجي سكورة نبوسه هيدر نو يعني توك لما abdi ragasa gargaro akka qabnu dura iPhone qabate mic qabate dhaabate yaa ummata keenya jeexa lallabe heedan account abdi bilisumma account abdi ragasa tin gargaro jalqaba namni nu barreesse heedan okay walumaa galatti gargaarsa abdi ragasa kana jalqaba namni nu gabbaase heedan abdi bilisumma tok hayye heedari fi abdi ragasa maal akka walii galan maal akka wal mariyatan akkamitti gargaarsa sanatti akka seenan waan takka nutti himne miidhamee isaa qofa dhageenye wanti gurra keenya seene obboleessa keenyaatu miidhame haa gargaarru hamilee haati taanu sibira girraa haa kennuuni jaalalaaf qabagetti haa mul'isnuun alatti komishinii akkanaa walii gallee komishinii akkanaatti wal dhabuuf teenyaan marii keenyaa simiti gabaasnu geellee miti akka ummata miskiina birrii isaa baasee abdii raggaasaa gargaareetti akka namoomaatti akka obbolummaatti gargaarsa irraan kaafee komishinaa isaan lamaan gidduu ture quban qabnu ni sin dhageenya nutti illee ni mamne tokko naa qaban garuu oolee bulee dhimmichi gaafa deemee aslii bira ga'u namni hedduu dhugaa siyaan turre shakkaa turre alarraa kaasi hangafta gargaara kajiru hanga aslii waan san keessaa inni ergutti anu naman gaafa inni na ergu ni naman jechuu boodara dubbiin dho'ee gabbee garuu dubbichi kun eessarraa madde dubbichi dubbii maaliitii kajiru ammallee heedar abdii bilisummaa achi keessaa barcaa takka ammoo komishiina akka inni qabu baran wallabdeen man dubbii kanaatu komishiina heedari fi gargaarsa abdii ragaasaa akka inni ta'e barree jira jechuudha ammoo lumaa galatti ila wanta qawlisuun heedar abdii bilisummaa barreeffama isaallee argaa jirra haasaa inni kalee galgala mana isaatti godhallee argaa jirra kuma dhibba sadi gurbaa qaamni guutuun ibiddaan mututte sanirraa nyaachuusaa amannee jirra jechuudha kun shakki takkan qabu heedar mataan isaa amannee jira baay'ee qoosaa bakkee seenatti qaate komishinii hangalaa miti jee malee gurbaa sanirraa akka komishinii nyaate amannee jira mee heedar abdii bilisummaa dhaabbadhu gaafadhu dhabbaan dhiifamaa wajjin achirratti gaafadhutti dhifta asirratti gaaffisi gaafadhu dhiifamaa wajjin addaanin sukute dubbii bahan darbanu kun aadaas miti miidhuma kana taanaan ayyee galatoo mulfaadhu sirrii dubbatti ayyee anis amma dubbadhee ka'e wantan si gaafadhu gaafanni saaxilamu sana birrii miileenni 17 itti idaamu sana maaliif jara keenya dhaabadhaa an qofti kan viidiyoo isaa hojjete 300 hin fudhe baankiidhaan harkatti waan ni fudhate Allahu aalam namni biraas namni viidiyoo isaa hojjete nama 50 jira namni 50 kun birrii 300 yoo fudhate walakkaa birrii sana fudhanneerra satara maan jedhin dhaabatee yaa rabbi nu baas harakaatti akkana aayidar harakaata akkana ofirraadhaan harakaannati gaafa sana godhatte harakaata dubartii godhattu malee dhiirri godhattu miti wii yaa rabbi nu baas gaa wii sagalee kan qabaan nana aare amma yeroo dubbichi si biratti galu nana aare jechuudha wii yaa rabbi nu baas gaa kanatti nyaatamaa ture malli as fallegin namumaanuu ajandaa kana gadi baase si aayidar ragaasitti qaba jechuudha namumta ajandaa kun akka inni bahu kotaa ture siin jedha jechuudha nagra hallu dubbadhutti fufi okay galatoon asmarratti qabxii lama qofa kaafneetiin carraa nama biraatti kannina heedar abdii bilisummaa akkuma isin beektan yeroo takka joormaa mafaa wajjin bakka gootaa bakka qabsoo keessa oola tokko naa qabadha kalammafaa shajjamal alii faa wajjin bakka daawaa bakka eeba markasaa bakka eeba masjidaalee eeba kitaaba iddoo ni agartan poolitikaa keessattis ni agartanii amantaa keessatti illee ni agartan heedar abdii bilisummaa miillisaa bakka lama jira dhugaa dubbachuuf warra siyaasaa wajjinis argaa turre yoorfaa wajjin gaafa hidhaa gaafa masarat as deebii shajjamal alii guddaa faa
islaama taatee saahiba sheekotaa taatee gurbaan kun amanuunsaa garaas nyaatee amantaa bira kutee miidhamuunsaa garaas nyaate ani miskinni biyya arabaa gaalaa firee aduu tana keessa dhaabbatee dalagaa ooluu waan hin qabuun birri keessaa baasee kanne ati maaliif kee keessaa baaftee hin kanne tokko yoo inuma keessa keetillee baaftee kennuun sittuu dhufaate waan ani re'ee fi gaalaa fi shintibeetii arabaa dhiqee fide tana komishina gattee gurbaa lubbuun keessaa ba'u jirtu sanirraa akkamiin nyaata rabbisu taatu oke nyaattee hoo engadda sii nu gabbaase dila gabaasni sobaa sun osoo miliyoonni 16 akkaawuntii gubbaa jiru miliyoona hanganaa hafe jaamee dila shirri sun shiramu yoo harka keessaa qabaachuu baattee eessa turte maaliif noon jin maa waan sun tartiiba deebisuudhaaf hin yaadin oke akkanatti ba'e sitti mu akkanatti ba'e ansiifatan ragaa abdii daachoo abbabee Master Sharafuddin abbaa tamaam namoonni biyya keessaa feemasa ta'anii walga'iin ta'ameeti viidiyoo guyyaa xumuraa kottaa nu waraabaa jedhamee waamichi godhameef kunoo amma dhufanii sobaa jedhan kottaati viidiyoo dhaqaa abdii nu waraabaa yeroo xumuraatiif yoo guutees guute yoo hafe sa'aafu yeroo xumuraatiif kottaa waraabaa jedhamee waamichi godhamee jennaan dhaga'ee idaris ta'e warri mucaa kan akka saaxilamu barbaadan achumaan jarribon dhaquufi bar jarribon waraabuufi akka addaa gadi taate ajandaan kun jarribon dhaqanii viidiyoo hojjechuufi akka addaa taate soboota ragaan sinii fide jechuudha jara hunda jara kana dubbiin eshi turumbaduu addagaa kennee deebina okay turumbaduu timu jarana ufalla gatoma agatara dura caljuun keessanuu turtanii baga eegaltan amma isininuma hayaa eegaltanii dubbiin achin jirtu sanii gad jirtiyu gubamuu abdii raggaasatiif heeydartu pilaana kaaye jaartii isaa namni itti bite jaartiin mixiyyoon makluuq nama humaa beeku miti heeydar abdini du'aadha karoorisa namni jalqaba akkuma ammaan tamcaan jee hoggaa inni gubatu osoo gubatu isaa naman garsiisin namni akkaawuntii tiktaak isaatiin laayivii seeneemi akkaawuntii isaasinitti nama haakima geessanii wal'aanu dursamoo fiiganii akkaawuntii cirra kaa'anii gargaaraa jechuu dursa maal mataan qabdanis nooriidha amma qaamni seeraa mixiyyoon bilaashitti hidhamte jirti yakka tokko malee abbichi yakkasanii fi ishii kakaaseewu isa ta'uu mala qoratamuu qaba heejar to'annaa jala ooluu qaba maaliif jettee jettanii diraamaa inni dalagaa ture hundi fokkotaadha laalaa turre olaantummaa garee takkaatiin deemamaa ture wala sheekkotiiji wala feemasaji achumaa shubbisaa turtan gaafa sanis maali mataan qabdaniisin bukkeen gaafa sanis irraa lafa buuteetii eegas isinit deebite gaafa sumaa nuti dubbataama turre bar feemasa gaa'ii teessantu dhaga'ama sanama biraan dhaga'amtu sheekatis sheekkotiin miidiyaa kanarraatis sheekkotiin bifa sadii jira sheekkotii maqaa tamaqumaaf sheekattee fooxaa imaamata akka beeratti uffattee deemtu fi sheekkotii raqaa sadaqaa guutuu asirra uriitu bakka raqaa bakkuma sadaqaadhaa fuula nama bittee abalu jettee giiftara faarsitee kijibdee jechuudha waan rabbi jibbe osoo rabbi sodaan ta'in nama sodaatti sheekkotiin awwanni sheekkotii kana guftan malee sheekkotii dhimma kun qabu alhamdulillah ani islaam muslima ibaadaati yelan godhaa garuu nama nabbaduu nama sodaadhu rabbi tokkicha malee waan sheekkotiin amantii teenya goote cittoon gaalan goone maqaa amantiidhatiin deemanii naggaduu malee gaafa mana asirratti Ahmad Hussein qabamee gad darbamu sheekkotiin nama eeggachirra jira baalagi yaniini mucaan asliin baalagi fulat ለዚህ አይነት ሰው አይመችኝም ጀጊዜ እንደገደርብ ጊሳን ዑለማይን ወሊ ሰላም ቢያን ሙቻን ትረይሳን ጉያሰን ሞይንስ ዑለማይ ዳምቲ አስሊን ዑለማይ ተየጠች ዳዋ ሳንቲ ማትሮየቹ قسم وقسمت نمبر حسين خجلما يدفنتو أمول غانجر ستانما يتجد أفردا جالتنيس جبتنيس دبين بود ديمته كافة جالكما دبي درا أبنا يقولوا واي جارتين تونينو تجارتي أما يسنتو فيدي وصد لكون وصهاتو هادو فين كالتبافتي يدرون إذن غرغارمون قبو ينانو تغرغارمون قباقو فجنة كافة ماليني أنجلا جرما لينس يو كرت مليون خرجها في دبّة ربا في
pointii 90 baay'ee jala kottanii yoo sanirraa koonni waa xiqqoo maal jettan saantimni irraati kaleetii gurgureetiin wallaanaa jechaa ture asliin maallayni jirruudha sanumattu asliin dhugaa argatee jettanii shubbisaa turtan miti dhugaadha turumbadu haqa argatus haqa dhabusi amma wanni deemaa jiru ajandichi nu qabannee jiru turumbadu ko ajandaa tuma siru deemaa ana hundaa'u diraama isinatti lagamaa abdibilisummaa sataramuu qaba man satarallahu muuminan inni jedhu kuni amma darasaan darreen mana baratee irraa bu'aa jiru maaliif gaafa abdii raggaasaa fida fadii haa ta'u hadiisni sun hin jiru moo eenyu haqa qaba haydar moo abdii raggaasaatu haqa qaba sataramuu keessatti inni sun musliman turre bar kaleessa dhufe gara amantaa islaamaatti silaa kan sataramee sitiriin barsiifamu abdii raggaasaa ture sigaleera ajandaa kana kan nu qabannee dhufne sigalee akkuma wani dubbatu jiru mubaarak anis sanuman dubbatu jiraan gaafa sani hin gargaaramuu jaansani safuu cabsan nyaara addatan silaa gargaaramu odoo hattuu ta'e ilma namaa bakka inni rakkoo qabutti rakkoo baaftee san booda yakka inni qabuuf badii inni qabuuf gorsi ta'e yookaan adabda malee du'ii janii ni bar ati lubbuu nama biliyaana takkaa duurra inni du'u inni haa du'u jedha jecha labsamee bar bakka sanitti hunda quba qaba viidiyoo hundi na bira keessa dhaggeeffataa taman ture. Aha kanaaf du'a ubite kunaa du'u jettee murtiitti kennite arrammoo kana haa yakka qabu haa hattuudha haa maqaa namaa balleessa haa korraapshina fudhatee korraapshina nama barsiisu. Satarii jetta dhufte tana wanni an jidduuf sheekotiin asirra deemtu sadii wanni jeeft sheekotii haqaa sheekotii maqaatii fi sheekotii raqaati ta haqaa sun afaan hin qabdu sagalee hin qabdu gastii hin seentu ol harkiftan bakka manguddumatti kasii yaamtan hattuudha yaamtan kijibduu warra isinii wajji harka dhabu acadbaa maal jettan akka afaan amaaratti afaan amaaraa kan leetis maran beenu acaddaa biyyeettan maal jettan akkasan warra akkasiiti fakkeessituu hawgaa dhufe akka dubartii shalleedhaa bici acheetti jiru. Amantiin islaamaa kabajaa qabdi sheekotiin zabanaa amantiilee tuffachiifte amma gurbaa kana eenyuuf fidi isaanumaaf fidi sheekotii miti beekamtuun sheeyxaana anti takkaa ishee kan jenneen warra garee shahaadaa warra garee wangeelatis garee munaafiqaa garee sheeyxaanaati garee shahaadaa garee shalleeti jedhu dubbataa ture ammallee ijjannoon tijjeessanuma garee tanaattu oromoo wal nyaachisaa jira ammallee amantiitu itti jedhamte amantii miti namoota kun garee shahaadaa duraa wanni garee shahaadaa jedhamtu eega tiktok dhufe dhufte malee san dura jirtu amma immoo kanatti yoo dhufne gurbaan isiininumaa'u ta sitiriidhaa dubbatan sitirii qofaa miti godaan isa gurbaadhaa dhufe kanaawu xabaasaa amma intaloon itti goote abdii bilisummaati moo abdii hawwii gabrummaa isa kanaattu harka keessaa qaba mitiyyoo itti hijibeet ni tujjaartaa maallaa akkasii gono jee gowwoomsatti itti naqee mitiyyoo akka zayitii itti naqe namni pilaana kanarra kaayeewu abdii ta'uu mala ijannoo takkaan sagalee taanee abdiin seeratti to'annaa seera gala ooluu qaba qoratamuu qaba jaartiinis qoratamuu qabdi jaartiin yakkashiitiin malee hidhamuu jirti inni hidhamuu qaban jaanii galatooma irraa bu'an. Ulfaadhu galatoomiga inni kun immoo ajandaa haaraa dhaga'uu jirra akkas taanaan immoo mubee xiyya qabxii reefu turumbatu kan isan waa lama qofaan dabaladhaa. Wala mo fa tayi tene ga ture wala timma khabti khana abdi rega sabati ka mo edari ila tadura wan ro ligalu qabnu amma wan amma turumbadun kaase sanak mo juruti abdin dura akmar rebu kaase ani gargar suma abdi rega sa wan abdi rega sa hunde nanu gafide edari la yo ugumat dolen rega sa latuni politika da sistema amantatin nagada ufte genne jolle tana caala jolle dura akkasiin naggadattu hagode heydar isa kana golle qalu qabna ta dura ila jolle tun ni balleesse hogen jolle tun saamicha raawwatte hogen jolle tun hannaaf dhufte hogen namni hanna kanaaf karaa saaqee akka jolle tun ummata kana saamtuuf riqiche jolle tanaaf ta'e heydar yakka dalagame dura yakki akka dalagamuuf isa riqichatee fi yakkamaadha jechuu asirratti kana kasii qabachuu qabu kalammaffaa yakki kun dalagamu qofaa miti deemee hanganni heddummaatu afaan qabatee kataa'e heeydan amma qabxiin takkittiin naagaluu didde mubee antanii nama kan hunda gaafachuu barbaadu heeydariin eegaa abdi bilisummaa gargaaraa nuun jee eega gargaarre eega komishinii 300 nyaate anka naagaluu didde gaafa maallaqni kun miliyoona 16 ta'ee miliyoona 7 himamaa ture san maaliif afaan qabatee taa'aa ture hin dhageenyee quban qabu heeydarmoo tokko lammaffaa abdi raggaasa maaltu maal ta'ee kuma 300 gurbaa saniif kan araan sidii gabbaase mee bakka tana yaada guutaa kan namni beekame ana bakka nagalu
sigale. Oguta kame dubaddu. Amma rakkoon abdii ragaa isaatiif rakkoon heeydara bilisummaadhaa maali kan kumni dhibbise kun gabbee. Okay, oguta kame dabbaalna fitattee naanne wayin badda okay. Okay, Professor. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukaisan. Jara keenya waan lama waan wala qofaan dubbadda sadina dhaggeeffadha gurra qalbii qaawun. Namni tokko jalqaba eega gartee miidiyaa kana gubbaa dhuftanii namni hogguu isin miidiyaa kana seentan namni hedduun tokko foloo isin godhee isin laalu always yoo nama dhugaa ta'uu barbaadan haqaa wajjin dhaabbadha. Gizee rakkoon san dhufte haqaa wajjin dhaabbadha takka ka'uun nan isin dhaama. Yoo haqaa wajjin dhaabbachuu baatan isin mataa isiniif gabbuuftanii jechuu haqaa wajjin dhaabban. Haqaa wajjin dhaabbadhaa gizee rakkoon takka kaate rakkoon samaarraa kaatee bu'uura waan sanii baraatee haqaa wajjin dhaabbadhaa talamaffaa. Heydar abdii eenyu heydar ugaa eda laayifii seenee haasa'uu ture waan pooyintii ajaa'ibaa takka dubbate pooyintiin inni dubbate hoggaa gargaarsa godhu hoggaa gargaarsa nama gargaarsisu karaa islaminaatiin isaa ta'u karuma fadheenuu haa ta'u gargaarsuma fadhe hoggaa gargaarsisu dhaaba tola ooltummaa mootummaa federaalirraa waraqaa itti qaba kunoo komishinaan akkaan dalagu waraqaan itti qabaa jee waraqaa as baasee jechuu heydar sirri dhaggeeffadha waraqaa ragaatiin itti qabaa tola ooltummaa Usmee dhiifama bakka tana maal jennee gaafa nama gargaaru falcaa qabu tola ooltummaa hoggaan dhaaba gargaarsaa tola ooltummaa hoggaan waan takka dalagu nama gargaarsisu akkaan gartee komishinaan dalagu kuno mootummaa irraa ragaatti qabu mootummaa federaalaa jee waraqaa as baase. Kanaafuu hoggaa nama gargaaru inni duruu abuurtiin nama gargaaraa jechuudha. Innaa amma bakka tanatti wanni gad dhufe akkuma isin jettanii waan maallaqa itti walii galamee Alex Tayyee galchee mubarak okuta maallaqa itti walii galameetu kan namuu fi dideemu wanni kun gad dhufeef maali waan kana jala deemaa jechuudha. Saniif yeroo jara keenya rabbi dhugaarraa kan rabane an akka yaada mubaarak musammaatti namumti dubbiin kun akkan isaa filamee gadi ba'u godhe haydar jedha waan barbaadan jedha abbaan barbaadan akkasi qabadhaa jiru mubaarak waan takka waan hin sidhaamu ati kanama tokkotti yeroo eertoos gubbaa jirta miidiyaa kana nuti isin dura ture miidiyaa kana ama 18 gubbaa jirra but miidiyaa kana guutti fayyadamtan yeroo rakkoon takka dhufte always stand dhaabbadhaa rakkoo san dura dhaabbadhaa amma fakkeenyaaf osoo bakka heydar gabbahee mucaa kana akkas godhuu duratti guyyaa dheengadda mucaan kun nama gurri isaa irraa murame waanummaan fadhe haa ta'u nama gurri isaa irraa murame jechuun nama fuulli isaa akka fuula isaa ka duraanitti hin deebineef rakkoon takka hogguu dhufte hoggaa namni tokko lafaa ka'ee gargaaramuu qabuu jedhee gabbee abbuma fadhe saahiba keessa yoo ta'e yeruma sanitti deebisuu danda'uu qabdan. Namni waan kana gartee dursoo ka'ee dhaabbate asliidha. Asliin mucaan kun gargaarsi mucaa kanaa dhaabbachuu qaba jee namni tokko osoo siree dhukkubsataarra jiru akkana jechuun jara keenya nuti bara Oromoodhaa maal taatu immoo naalshee waliin qabnu. Ilaas sadarkaa kanatti nama kana yoo qarshiin miiliyoonitti baate maali biliyoonitti baate mucaan kun wallaaname nama Oromootiin mucaa kana gargaaree rakkoo jira. Rakkoon takka jirtu jechuudha. Saniif waan kana dhibbatti gizee rakkoon takka dhufte rakkoo san gartee dhugaadhaan dhaabbadhaa kun fadhii saahiba keessan ta'uu si dhugaatti hima. Tanaan jabaadhaadha ammoo bakka heedan sanii turumbatu sirriitti fokkos godha. Bakka heedan kun ani komishina fudhachuu waraqaa ragaatiin itti qabaa lakkaanuu gargaarsi ilaangaa ammaan tanaa bakka gargaarsaatti harkamu kun hundi hogguu nama gargaarsu komishinaan dalagaa ta'u Profeesar dhiifama nama 3,800 jira an miiliyoonota maallaqa guuraan ture abbaa fedhe caalan miidiyaa kana irratti abbaan barbaade na dura dhaabachuu hin danda'u abbaa fedhe caalan sagalee uummataa ta'aa ture abbaa fedhe caalan halkan hirriba dhabee deema kiyya dhiisee saatii jeeme ho'aa saatii jiiftarii cotanaa kennu qabu dhiisee saatiin gargaarsaa ture torbee taa'ee birrii tokko fudheen beeku walitti qabdee nuuni jedhi dhiifamaa hojjennu an mubaarik dabbaal sii kenneera ajandaa kana caala boon abbaa barbaadan naman birrii tokko irraa fudhee sagalee isaaf ta'e yoo sinnaa fiddan miiliyoona tokko baay'atee farra jama biyya kanaatiin deemaa qabaddaan isin jee malee san barattoonni isin jee wanni si dhaame gizee dubbiin takka namni haqa jallisuu ka'e nama sana hogguu sanii dura dhaabbadduudha saahibni ka'e asliin deengatti isaa dura gaffide tanaan sitti meeti
dhaggeeffadha amma carraasii kenna garuu ajandaan alaan bayna ajandaan alaan bayna dhaggeeffadha gaafa asliin dhimma kana Aleeksiin maaltu buuse gaafa asliin dhimma Haydar irratti dubbatu dhimma Abdii irratti dubbatu hojiinan ture anis arrabsameera gaafa sana hojiinan ture dhaqee kottaati ilaa waanan dubbadhe keessaa kottaati nam tokko dhimma kana fuudhaati xumuraa bakka xumurtanutti bareedaa miti akka inni jedheen dubbataa ture yoo yeroo sana zim jettani ol baatanis immoo mana asli satani obboleessa keenya muslimaati kareessa gara islaamummaatti dhufe satani hin jenne harka jatti keessaa qabdanuuf calliftanii teessanii irraa yeroo jeddicha irraa dubbataa turtani amma immoo yeroo mucaan gadi ba'ee Haydar birrii 300 irraa nyaateera jedhu maaltu isinii yisiise baga himatte obboleessoo himadhu ammayyuu himadhu qobaa hattuu taate qobaa kee hattuu taate ati garuu hattuu miti sitti bucata itti bucata ilma islaamaati ilma oromooti ilma namaati sigale gurra saasana argachuu hin danda'u kana booddee fayyaa durii ittiin deemu burrateera hidhateera mucaan kun itti xiqqaata dhugaa dubbannala itti xiqqaata ammas gargaara garuu har'a qoosaa fakkeessitee birrii 300 sana akkamitti 300 irraa gaafa nama fayyaa qabame mormi isaa ciccitee jiru kana ilaalaa atoo boochiftuudha gaafa sana dhuftee miidiyaa irratti yaa rabbii jedha rabbiin sodaadha rabbumaa jedhaa jette maa rabbiin sodaattu ati jalqaba rabbiin itti waamte sodaadhaa nuun jettu sana atoo fiigeeti rabbiin sodaattu rabbii jettee nu waamtu rabbiin sodaattu ati ma an akkinitti guddifadhe ijoollee waa'ee gargaarsaattis wanta guddifachuu barbaadu akka nama tokkootti ilmi namaa du'aa jiraata an guddisni koo tokko birrii dhaggeeffadha amata meeqan hojjedhe kana nama hunda dhufee gargaaramu birrii akkaawuntii koo irraa galcheen isin galchisiisaa ture amantanii amanuu baattanii birrii galcheen galchisiisaa ture malaan birrii komishinii naa kaffalame birrii tokkoon argine an akkaawuntii koo irratti birrii tokkoon gargaaramne silaa irraa kutadhe nama miti silaa irraa kutatte naan jetta baga rabbiinuu akkaawuntii na dhabsiisi nama akkaawuntii dhufee dhabe yeroo inni akkaawuntii hollaa kenna dhannaan ni jedhu noon jedhaanii akkaawuntii mataa keetii dhaqee baaba anuu mattaawaqaa qabu naan ni jedhe birrii mattaawaqaa birrii silkii fakkeenya kanaatiif mucaa Soomaaliyaa mucaa Harargee Soomaaliyaa keessatti nama jeesse jedhame sana haatiif abbaan akkaawuntiin beekan yeroo hunda akkaawuntii qabanu maalan jedheen ummaan jedheen akkaawuntii baafachuudhaan maas rakkisennaan mattaawaqaan qabu masmara qabnu silkii qabnu silkii hollaatii laasofnennaan silkii anatu biteef dhaggeeffadha isa birrii miiliyoonni 4 irratti gurame haadha keenya Harargee sana natu silkii biteef na sim kaardii biteef natu mattaawaqaa bite baasiseef natu warra baankiitiin abbaaf haadha kana baasisaa akkaawuntii Mubaarak Musambaati jedhee baasifameefi masmara koo qabatanii jiru silkii koo qabatanii jiru mattaawaqaa illee anatu baasiseef akkaawuntii garaa kan godhe ana namni oguu nama gargaaru kana beena ka komishinaa kun isaa dhufe amma dhageenya jechuudha saniif wanni nan jiru yeroo isin dhugaa hojii dhaabbattan always nuti isin hojii dhaabban gaafa bikka dhugaatti isin dhabne isin ittiin dalagi tanumaan isin jaan dhugaa warq saniif bikka dhugaa dhaabbadha mucaan ammallee gargaaramuu qaba gurraa irraa bu'ee qaamni isaa akka duraanii ittiin deebi'uu fi akkamitti nama kana dura dhaabbatamuu hin danda'a gartee namni tokko kan dhugumaan laalaa namaa qabu akkamitti jecha mucaa kanaan jaa wooma fadhee haa ta'u waan kana ilaalcha sagantaa wanni waan sabaataati miti laali dubbiin turumbatu yoo sirri gallaaltan gartee waatu wayii kan isaa agartanii jechuudha yoo sirri jala deeman qeessarraa haatee duruu akka haatanii beekamaa jechuudha saniif galatoomaadhaan ulfaatu galatoomii yaada keessan gabaabsanii ajandaa kootti uffadhaan sirii galee Haydar gadi ba'e uummata dhiifama gaafadhu birrii mucaa deebisi maqaa warra qulqullummaan gargaaraa ture balleessite akka nama gargaarsaa turetti warri nama gargaaru jedhamee gastiin irratti banatamee abbaan barbaade warri nama gargaaru jedha birrii fudhatee nama gargaaraa jedhamuun barbaadu'an mana banadhu immoo Mubaarak Musammaa
namni sin gargaarse kottaa rabbii sodaadhaa birrii tokko maal dhabame garuu maaliif dhabame namni tokko namni birrii tokko naa kenne maaf dhabame obboleessu an gargaaree gargaarsa siin akkaawuntii korraa baasee ilaa kunoo ilasitti agarsiisee galchisiisee malee miskiitichi wadalli harreedha malee ilaa kuma dhibba sadii nyaataa turtan isin meena baay'isaa mee nama 5,000 gargaarseera fakkeenyaaf kuma dhibba sadii naa baay'isaa mee silaa meeqa qaba beektaa خلاص بيليون تقفوا أبي تعرف بيجوا كباجو أنا أخبرني أكاونتي كنا دو مبارك أكاونتي كنا ترى إذا ربي تسكر كاري مالي نما بجتامي دي دير جدي أرنسا لا إله إلا